Ashama akkam jirtu nageenyi jaalalli araarri Kiristoos lafaa fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aas sagantaa keenya torbee intarviyuu waliin taasisnu faarfataa baay'ee jaalannuu fi baay'ee kabajnu faarfataa Daaqoon Yaared Taaddasaa affeeree jira. Faarfataa keenya baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegdan. Egaa obboleessa keenya Daaqoon faarfataa Yaared gaaffiiwwan sadeen tokko isin gaafanne. Isinis immoo deebii kan ittiin laattan ta'a jechuudha. Faarfataan Yaared iddoo kamitti dhalatanii mana kiristaanaa kamitti mucummaa Sillaasee argatanii akkasumas maqaa guutuu isaanii yaa ibsatan jedha. Meeshaa maqaa guutuu keessan ibsadha. Tole obboleessa koo Daaqoon Tolosaa Galatoomii ani akkuma dura waamteen gaa maqaan koo Daaqoon Yaaredin jedhama. Daaqoon Yaared Taaddasaa Xibabuun jedha. Iddoon dhaloota kootii ganda Akaakoo Anaadaa keessatti dhaladhe. Kanani cubbamee kiristaanaas argadhe immoo manuma amantaa Akaakoo Gabri'eeliin fudhadhee. Kiristaanaa Akaakoo Gabri'eelitti jechuudha. Mana kiristaanaa dargaggummaa irra kaasiteeti immoo daa'imummaan kaasiteeti gara mana kiristaanaa kan dhufte? Mana kiristaanaa daa'imummaa irraa nuti duraan dursee baagiraawundii qabdame ture mana amantaa tokko keessatti baagiraawundiin keenya yookaan immoo dubni koo akaakayyuun koo haga 7-8 otoo deemte hundumti isaaniitu tajaajiltootadha. Lubadha. Lubadha. Maaliif? Hundi isaanii tajaajila abbaan keetis akaakayyuun keetis sababayyuun keetis hundumti isaatiiyyuu tajaajiladhamu. Mana kiristaanaa kan tajaajilan yookaan immoo duqunnaa kan fudhatanii lubootadha. Sirriidha. Abbaan koo akaakayyuu kootu barsiise. Mana barumsaa biraallee miti akka nuti manitti abboottini abbaan koo akkuma nutti manuma keessatti barate illee lubatee galata guddaa mana kaamiin Taaddasaa jedhama abbaan koo jechuudha. Obboleewwan koo illee tajaajiltootadha. Obboleewwan lamaan qaba. Ani mucaa shanaffaadha mana keenyaaf. Isaanis duqunnaa qaban jechuudha. Tajaajilaatuma jiraatu isaanis tajaajilaatuma jiru. Besma ajaa'iba dhugaa waaqayyoo baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Daaqoon Yaared gara gadaamii deemee akka barateedha odeeffannoo kan dhageenye. Gadaamii eessa deemtanii akkasumas immoo tajaajilli akkasumas barumsi gadaamii akka maal fakkaata ture? Asumaan hordoftoota keenya hubachiisa. Tole ani kaa'ee mana amantaa keessatti akkuma isin jedhee daa'imummaarraa kaanee gallee daa'ima xiqqoo taanee bakka faarfannaa baay'ee tajaajilaa turre manuma sanbataa fi mana duqunnaa barumsa duqunnaa kana keessa turre. Achumaan barumsa barachuudhaaf Akaakootti bakka itti dhaladheetti jalqabus barumsa kananii sirriitti baradhee barumsa koo isa duraa magaalaa Bakkeetti. Magaalaa Bakkee Maariyaamiitti Beetekiristaanaa Maariyaamiidha. Kaatedraalii isa achumaadha. Baay'ee barumsa baay'ee barsiisu. Mana barumsaa kan Aqwaqaamis Qinees hundumaa qabu. Baay'ee namatti toludha achittiin. Barumsa koo tokko jedhee jalqabee faarfannaa mazmura Daawit jechuun faarfannaa Daawit isalleen xumuree Uddaasee Maariyaamii Malka Maariyaamii keessumaa hundumaa isaa xumuree qiddaasee barachuun barbaadee ture. Qiddaasee barachuudhaaf immoo hiriyaa koo tokko wajjin jechuudha. Gara gadaamii Zuqaalaa deema. Gadaamii Zuqaalaa eeyyama abbaa keessaniitiin immoo baddaniiti silas. Namoonni baay'een badeeti Zuqaalaa. Dhugaa sa'uudhaaf qiddaasee barachuu fedha qabna turre achi jiru. Zuqaalaa ugguu deemnu garuu barachuudhaaf Zuqaalaa dhaqneeti miti. Sin jedhee obboliinyaan koo wajjin niksii deemneeti. Niksuma dhaqnee jirtabte? Niksii deemneeti abbaan koo isa wajjin haasa'an. Bilbilaan jechuudha. Isa wajjin haasa'aniiti achumatti taa'ii guyyaa torbee lamas sobitoo achuma taa'ee jireeni godinyaa koo wajjin. Haasa'aniin immoo dhimman qaba jedhee achuma taa'ee otoo marachi taa'u haga sanitti kottumee as mokkorinaan jedhee. Sisteemaan jechuudha. Dhugaa baay'ee qorraa immoo tabba sana ol ba'ee baay'ee dhukkubsadhee ture. Tabbi sun baay'ee gadaamiin Zuqaalaa yookaan kawwaalli Zuqaalaa jalqaba lafaa kaastee amma tabba ol baasutti haati hedduu fudhata. Haasa sadii oli. Sirriidha inni isa ol ba'ee baay'ee narkubee ture. Siyyoo jechuudha. Balaa saniitiif gabbuu illee sodaadhee. Baay'ee waan guddaa waan ta'eef. Amma akka dhiyoo haasoftu seenaa darbe gadi ta'eef salphatala. Garuu namni ammayyuu niksiidhaaf yoo deemte namni baay'een kan ammayyuu ilaalatudha. Garuu yaa barakataa. Asumaan immoo hordoftoonni keenya dhaqaniitu ilaalanii jechuudha. Zuqaalaa boochuudha. Sirriidha. Dhugaadha. Baay'ee bu'aa baay'ee hedduu kan qabudha. Karaan isaa baay'ee guddaadha. Lafa kaasiteetu yoo ammaa achi gahutti baay'ee guddaadha.
Egaa waan gaarii argachuuf immoo qoromuun dirqamadha. Dirqamadha. Ati immoo qindaaseedha ilaalte. Ana laalee akka namne. Innaa achittiin ol ba'een achumaanii barumsa na jalqabsiisanii qiddaaseen jalqabee babbaradhee achumatti mistirii argee qaddasuu jammarraan hin deemuun jedhe. Qiddaaseen achumatti mistirii argee qaddasuu achittiin jalqabee sana booddee mazgaba qiddaasee 14 jechuudha nan jalqabee. Galata gooftaa waggaa 2 fi ji'a 6 gadaamii zuqaalarra taa'etan achitti qiddaasee koo xumuradheen xumurtee galata gabbu'ee akka galata waaqayyo ajaa'iba baay'ee namatti tola dhugaa eebbifamee obboleessa keenya waaqayyoon isa eebbisu eshi gaaffii keenya lammaffaatti seennee jira jechuudha gaaffiin keenya lammaffaas akkas jedha faarfataan Yaareed faarfataadha miira silas gara faarfannaatti akkamiin dhuftanii bu'aa ba'iin faarfannaan yeroo sanatti jiru bara kam keessa gara tajaajila kanaatti dhuftanii gara faarfannaa kanatti. Iyyanii akkuma dursa siin jedhe sana mana amantaa keessa guddannee faarfannaa mana sanbataa keessattis tajaajilaa turre dhiqannaa qofa miti. Mana sanbataa keessattis hin tajaajillaa kabaroo baruudhaaf kana of fudhataa turre. Faarfannaa shaakalaa turtanii jechuudha. Faarfannaa wajjin guddannee mana amantaatti gooftaan yaa galatoomu abbaan koo gara mana sanbataattis gara dhiqannaattis lamaan iyyuu tajaajilli mana amantaa keessa jiru tokkichi nu nafu. Baay'ee bareeda. Eshi yeroo sanittidha faarfannaa kan eegaltan moo kan baastan? Yeroo sanitti miti faarfannaa kanan jalqabee dhiqannaa koo baradhee gadaamii zuqaalatti xumuree dhufeeni faarfannaa koo isa duraa cubbuu lafa kanarraa isa jedhu hin beekne. Isa sana kananii hojjedhee bara 2010 akkas. Bara 2010 keessa jechuudha kan baase. Bu'aa baay'ee qaba ture yeroo sanatti. Ayyeeni faarfannaa koo dura istiidiyoo dhaquun baay'ee qormaata qaba. Namni si geessu jiraachuu baachuu dandeessa. Si jajjabeessu jiraachuu baachuu danda'a. Mucaa Hailaqaal jedhamu tokko jira. Isatu gara faarfannaa kana bakka kootu jedhee na jajjabeessee ani qiddaasuma nan tajaajilaa ture. Na jajjabeessee gara sitti nagashee akka eeyyama gooftaa kunoo har'a geenye. Amma immoo sanuyyuu faarfannaa irra dabartee kiraaras barteerta. Kiraara tajaajila tajaajila jirta. Akkamiin baratte kiraara? Esuma nu taphachiise. Sirriidha. Kiraara kanallee maqaa yoo waamne obboleessi keenya si waamamaa sumaati. Akkam? Dabarsiiseera. Mana barumsaa galmaa'ee seenaa yeroo sanii kiraara irratti dabarsee dhiyoodha gatii ta'eef atis keessatti hin beektaa. Mana barumsaa lamatti hin baradha ture. Magaalaa Galaanaa irrattis nan baradha. Akkasumas immoo asii Bishooftuu Qulqulluu Mikaa'elittis nan baradha ture. Sa'aatiin qabu jidduu sanatti immoo isin biras dhufaa nama baay'ee bira deema qoqqoochaan ture. Kiraara garuu akkuma tasaa nan bara jedhee sun ta'eef fedhaa faarfannaa keessa yoo galtee kiraaras bari. Obsa si gaafata garuyyuu ati immoo fedha san waan qabduu fi ijoollee sitti dhiyaattu si irraa babbarattee akkasittiin xumurtee jiru. Sirriidheen kiraarri obsa si barbaachisaa. Baay'ee. Ilaalteef jaallatteef hin bartu. Hawwiteef hin bartu. Garuu bakka hojii kee godhachuu barbaada. Amma xumurtee immoo barsiisa kiraara taateerta jechuudha. Akka eeyyama gooftaa gara onlaayinii telegiraamiitiin. Onlaayinii telegiraamiitiin barsiisa eegaltanii jechuudha. Barsiisa jalqabaa. Asumaan immoo warroonni hordoftoonni keenya warroonni barachuu barbaadanii koomentiidhaan jalatti nu barreessati obboleessa keenya sin quunnamsiisuu dandeenya. Onlaayiniidhaan gara telegiraamiitiin kiraara ni barsiisu jechuudha. Eshi egaa obboleessa keenya eebbifame waaqayyoon isa eebbisu Yaareed yeroo dhiyoottidha kan fuudhe miti. Mee gaa'elli maal fakkaata daaqoon Yaareed? Telegaa obboleessa koo eebbifame. Akkasumas immoo akkamiin gara gaa'ela kanatti seenuuf si kakaase? Amma nuyi hiriyaa keetidha dhugaadha. Nu keessa garuu immoo dargaggummaan kan fudhesidha. Miti mee akkamittiin gara gaa'ela kanatti kan si geesse maalidha? Tolee gara gaa'elaa kana kan jedhu irratti mari'annaa. Kanan ani kan yaada koo yookaan immoo akkaataan ani itti galeen isitti machoodha. Kan koo jechuudha. Gaa'ela akkamii kan jedhu immoo fuulduratti yoo sirriitti hojii jiraachaa turtanii akka ammakarii gaa'ela dheeraa yoo jiraatan sanatti immoo ammakarii gorsaa taatu jechuudha isin. Eeyyama gooftaa waaqayyoon eebbisee waliin nutti fideera. Garuu akkam gammachuu hin qabu? Gaa'elli baay'ee gammachuu qaba. Maaliif haga amma jirru kana keessatti waaqayyoon eebbisee siif kennina. Lamaan keessa tokko taatanii jirtudha wangeela isaa irratti jechuudha. Mitire kan waaqayyoon tokko godhe namni gargar hin baasu jedha. Mitire kanaafiyyuu immoo gaa'ela keessatti gammachuu jira jechuudha. Mitire kanaaf mee gaamee ati akkamiin gaa'ela keessa dhufu? Ani gara gaa'elaa kana yeroo baay'ee umurii koo kanaanii gara gaa'elaa maaf deemtaa kan jedhu hin jira.
Okay. Umuriin kee ganaadhaa kan jedhu hin jira. Maaliif maaltu si muddeeshi maal qabdaa? Otoo maal qabaatiin gara gaa'ilaa maaliif deemtaa? Bakka gaa'illi sirrii miti abiddadha. Gaa'ila keessa seemtee otoo gargar baatee aangoon kee hin badaa, maqaan kee hin badaa warroota aangoo hin qabaanne. Kanaafuu yeroodhaan fuudha jechaa jirta gadaa kun yaadate. Iyyee yeroodhaan fuudhuun ani gorsaafis ga'ee miti kanan dubbachaa jiru. Seenaa koodhaa ani gara gaa'ilatti akkaataan itti dhufeedha malee kuni gorsaa fi mati anis abbootiin gorsaan gaa'ila keessa kan jiraatan baay'eetu jira. Ani garuu kanan itti galee tokko cubbuu lafa kanarraa cubbuu wantoota garaagaraa jiran fooniin hojjettu. Haa fi kophaa teessee ta'u cubbuun hojjetaa miti. Kophaa jiraattes cubbuun hojjetaa miti. Garuu gara gaa'ilaa galuun midiraawii gannata akkuma jedhanii abbootiin. Gara gaa'ilaa kana galuun bareeda tokko. Gargaartuu keedha sirrii. Tokkorra lama taatee yaaddaa isuma taantee immoo bakka gaa'illi bareedumadha. Eeyyeen cubbuu namas cubbuun hojjechiisuufis hin hojjetu. Kophaa hojjette kophaa jiraatte immoo hojjechiistaa miti. Cubbuun hojjettaas miti. Kanaafuu gaa'ila galuun bareedaadha. Akka kootitti dargaggoonni umurii kootiin jiran. Har'uma kaanii gaa'ilatti seenanii osoo hin taane dura itti yaadanii ta'uu qabaadha miti. Eeyyeen otoo qabeenya hin qabaatinis seenaa miti. Qabeenya qabatanii seenuunis bareedaadha. Itti yaadanii galuunis dirqamadha. Os jedhanii seenanii boruu ba'uunis cubbuudha. Ofiifis isheedhaafis dogongora ta'uudha jechuudha. Kanaafuu gara gaa'ilaa galuun barbaachisaadha. Waaqayyo eebbisee siif laannaan gara mana amantaati. Kanaafuu itti seenaa jechaa jirta amma. Seenaan jedha akka gootetti. Shiga waaqayyo nu naagu. Wal fakkaannaa. Eeshi waaqayyo nu gargaaru. Eeshi obboleessa keenya eebbifame dhugaa waaqayyoon isaa eebbisu gaaffii keenya akkuma itti fufnetti jirra. Mee yaada yookaan immoo ergaa dabarfattan hordoftoota keenyaaf ergaa dabarsitan yoo jiraate asumaan yaada keessan dabarfadhaati guyyaa irraa asirratti goolabne jechuudha. Yaadni koo yeroo kanaani namni hunduu gorsaadha. Numarraa ka'ee dhugaadha. Gorsamuu kan gorsa dhaggeeffatu hin jiru. Dhugaadha. Kanaafuu dargaggoonnis ta'ee umurii keenyaan jiran malee yeroo kanaan kan barbaachisaa ta'u kan umurii keenya kanaan jiranii gorsa dhaggeeffannee akka muddamnes akka hin qorrines yeroo wajjin deemnee mana waaqayyos tajaajilaa akka jiraannu sumaan ergaa isinii dhaama. Akkasumas immoo miidiyaa kana sabiskiraayibii taasisuudhaan obboleessa keenya jajjabeessaa barumsas wantoota garaagaraa irraa arganna gatii ta'ee fi anarra dhufee seenaa koo naasee seenaan koo kan sin dogongorsiisuu jiraachuu danda'a, kan sin barsiisuu jiraachuu danda'a, kan sinitti tolu qofa isaan kan jiramtire kan sinitti tolu qofa fudhattu. Innaa kanaafuu miidiyaan kun gatii jiruuf haasofnee wal barsiisnee waliin mari'annee waliin taphanne. Kanaafuu sabiskiraayibii sheerii taasisaa miidiyaa kanaa kabajamaa. Ishee dhugumatti obboleessa keenya eebbifamattillee istiidiyoo keenyatti waamamtee dhufuu keetti. Akkasumas namoonni baay'een waamamu garuu hin argamani. Ati immoo har'a asitti argamtee hordoftoota keenyaaf ergaa dabarsuu keetti baay'ee galatoomi. Dhugaa eebbifamii maqaa hordoftoota keenyatiin galatoomi siin jenna obboleessa keenya. Ameen atillee ni kabajame.